mariin Taanzaaniyaa milkaa'uu dhabuudhaaf jaalmarroofaa himachuun sirrii miti jedhan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa. Gama biraatiin nuti diroonii, jeettii fi maatfii hunda qabnaa jedhan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa kana kan dubbatan waliigaltee nagaa mootummaan naannoo Oromiyaatii fi jaalsanyii nagaasaa taasisan irratti ture. Akkuma beekamu muddee tokko 2024 mootummaan naannoo Oromiyaatii fi garee waraana bilisummaa Oromoo keessaa tokko ta'uu kan himu jaalsanyii nagaasaatiin durfamu gidduutti waliigaltee nagaa mallatteeffamee ture. Ji'oota 4 dura ABO WBOn dhaabicharraa ittisuu kan beeksise jaalsanyii nagaasaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa cinaa tokko fudhatee akka WBO irraa fottoqi gama isaatiin ibsaa ture. Kanaas ta'ee sana ji'oota 4 booda waraana qabu fudhatee mootummaa naannoo Oromiyaa waliin guyyaa tokko dura jaalsanyiin araara buusuu ibseera. Sagantaa nagaa buusuu dheengaddaa ture irratti qondaaltonni olaanoon mootummaa federaalaatii fi naannoo argamanii turan. Isaan keessaa ajajaa waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa tokko turan. Akka keessummaatti sagantaa dheengaddaa irratti affeeramuun ergaa kan dabarsan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa waa'ee waraanaatii fi nagaa irratti dubbiiwwan jajjabaa dubbatan. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa haasawa isaaniitiin waraana warra beeku caalaa warra waraana hin beekneetu faarsaa oolaa jedhan. Warri waraana hin beekne ni faarsuu, ni jajuu, waraanatti nama kakaasuu jedhan. Biraanuu Juulaa miidhaa waraanaa ana caalaa namni beeku hin jiru kan jedhan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa jaalsanyii faan illeen haga koo miidhaa waraanaa hin beekan jechuun dubbatan. Waraana beeku caalaa warra waraana hin beeknetu faarsa. Hin faarsuu, hin kakaasuu, qalbii namaa jijjiiruu, waraanatti naquu, miidhaa waraanaa ana caalaa namni beeku hin jiru. Miidhaa waraanaa waan hin sirriitti adda baasee beekuuf ani waraana hin barbaadu jedhan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa. Ani akka dhuunfaatti hundi akka karaa nagaatti dhufuun barbaada kan jedhan ajajaa waraana Itoophiyaa kun guyyaan arraa kun akka dhufu jaalsanyii faan akka karaa nagaatiin galaniif waan baay'eedhaan irratti dadhabuus dubbatan. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa nuti jeettii, diroonii fi maatfiis qabna kan jedhan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa waan nama fixu hunda of harkaa qabnaa erga jedhanii booda kana hunda waan qabanneef yookaan hidhanneef garuu waraana hin barbaannu jedhan. Hidhanne qofaaf waraana gaggeessuunis bu'aa hin qabu jechuun dubbatan. Nuti jeettii qabnaa, diroonii qabnaa, madfii qabnaa, meeshaan nama balleessuun hundumtuu harka keenya jira. Kana waan hidhanneef garuu waraana hin barbaannu. Waraanni nama balleessaa biyyaas balleessa kan jedhan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa waraanni Oromiyaa kun Taanzaaniyaatti dhaabbachuutu irra ture jedhan. Ani dhuunfaadhaan waraanni Oromiyaa kun Taanzaaniyaatti akka dhaabbatuuf dhama'eera kan jedhan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa fedhii waraanni kun dhaabbachuu guddaan qabaa jedhan. Isa qofa osoo hin taane waraanni Oromiyaa kun Taanzaaniyaa duratti dhaabbachuutu irra ture jedhan. Salphinarraa silaa arra oolleerraa jedhan. Garuu jedhan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa waraanni Oromiyaa hin dhaabbanne namoota kumaatamaan erga finnee booda haalli gaariin uumamee Taanzaaniyaatti deemnee jedhan. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa marii araaraa Taanzaaniyaa ilaalchisuu yoo dubbatan ani ijoollee Taanzaaniyaatti nagaa buusuuf deemte jaalmarroofaatti hin murteessu yookaan ammoo hin faradu jedhan. Jaalmarroofaan nagaa buusuu ni barbaadu kan jedhan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa warri araarri akka hin buune godhan ijoollee Taanzaaniyaa deemte jaalmarroofaa osoo hin taane warra waraana hin beeknedha jedhan. Ani ijoollee Taanzaaniyaa turte sanitti hin faradu. Warri waliigaltee gaaf sanaa fashaleesse warra waraana hin beekne. Oromoo waraana hin beekne biyya alaa taa'uu fi diina uummata Oromootu balleesse. Kanaaf ammoo marii araaraa sun diigamuutti jaalmarroofaan himatamuu hin qaban jedhan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa. Arra warri osoo mormamtanii murtee kana ofitti fudhattanii nagaan galtan kabaja qabdu jechuun jaalsanyiifaadhaan baga nagaan dhuftan jedhan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa. Warri bosonatti hafees yoo jiraate haa dhufu kan jedhan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa tokko tokko amma waraana bilisummaa Oromoo maqaa dhahatee karaa irratti gareedhaan ijaarame kan nama saamuutu jira jedhan. Warri akkasii dhuguma miseensa WBO yoo taatan carraa kanatti fayyadamaa kottaa galaa ta'uu baannaan isin shiftaadha waan ta'eef seeraanis ta'ee seenaan ni gaafatamtu jedhan.
amma araarri bu'eera kan jedhan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa amma booda waliigalteen biraa taasifamu Oromiyaatti hin jiru jedhan. Waliigaltee arra mallatteessine kana fayyadamtanii warri facaatanii bosona jirtan koottaa galaa jechuun Jaalmarroo faan ammallee akka galan gaafatan. Guyyaan kun nuuf gammachuudha. Alagaaf immoo gadda kan jedhan Biraanuu Juulaa obbo Shimallis Abdiisaa akka adaraattis ergaa itti dhaammatan. Ergaan isaaniitis garee jaalsanyii amma waraana qabatee gale kana mootummaan bayyanachiisuu fi akkasumas immoo jabeessee qubsiisuu qabaa jedhan. Kun kanaan osoo jiru yeroo jalqabaatiif iccitii ture tokkos sagantaa kanarratti Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa saaxilan. Gareen jaalsanyii Nagaasaa faan akka galan kan godhe Jeneraal Haayiluu Goonfaa ta'uu ifatti ibsan. Kanaanis Haayiluu Goonfaa galateeffatan. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa kan karaa nuu saaqee Jeneraal Haayiluu Goonfaadha. Baay'ee na galateeffadha. Waraanni bilisummaa Oromoo ji'a 4 dura wayita ABO WBO keessaa sanyii Nagaasaa ari'uu Jeneraal Haayiluu Goonfaa faana hariiroo uummachuu quba qabaachuu akka sababaatti ABO WBO'n kaasee ture. Yaal sanyii Nagaasaa Haayiluu Goonfaa faana mari'achaa jira. Kanaaf ammoo ABO WBO keessa turuu hin qabu jechuun achi keessaa baafame. Oromiyaatti amma booda nagaa guutuun akka bu'u sochii godhuun itti fufaa jedhan. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa dheengadda haasawa taasisanii fi viidiyoo arra maxxanfameen.